أخاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخاكم وهي رسول خينا أكما كتران بروفين. الرجال نما رسول ربي صلى الله عليه وسلم. الرجاري نما تره حال في أملان. الربريد في بشاشة نما تره فولا. فولي ساني نيفا أكسما الرجال نما تره هرتي إساتي في ألوت إساكي ستيس. اللي نتي رسول فقمنو صلى الله عليه وسلم akka waa'ee isaa dhagahuu jaalannuu fi siiraa isaas adda babaasnee barannu nu taasisa. Akkamitti waa nyaata akkamitti dhuga. Eeyyee akaakoo nuti rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam ni jaalanna siiraa isaallee barachuu barbaanna. Rabbi barakaa isinii haa godhu. Eeyyee seenaa rasuula sallallahu alaihi wasallam isiniif himuun qaba. Akaakoo kiyya hayyee seenaa isaanii nu himi. dhaloota isaatirra. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam zabana arbaa keessa dhalate aamal fiil jechuudhaan kan beekamu. Aamal fiil zabana arbaa onni je'ameef mootii tokkotu ture kan Abrahaa je'amu. Namoota meeshaa fe'atanii deeman arge. Eessa deemanii? Nigdiidhaaf deemanii? Lakkii gooftaa koo isaan gara Makka deeman hajjiif mana Rabbii kabajamaa kan jedhanii yaaman keessatti. Maal? Hajjii mana Rabbii kabajamaa? Maaliif mana akkasii hin jarre nuti? Kan namni gara hundaa'uu dhufee itti hajjii godhu. Akkas gooftaa koo tolchite akkasi. Mana dachiin kan akka isaa agartee hin bayne jaara. Mana ajaa'iba. Eeyyee yaada bareeda ture. Nama cufaafuu himaa akka mana kanatti yaa'an. Hayyee gooftaa koo. Gariin isaa gaditti himuudhaan waa'een isaa nama keessa babal'achuu eegale. Abrahaan mana guddaa kana eega ijaaree booda akka namni gara cufaa dhufee ziyaaruuf akkasuma beeytii rabbiitirraa nama deebisuuf Araboota keessaa namichi tokko aaree xiqqeenya mana Abrahaan jaarii kana agarsiisuudhaaf jecha gara mana Abrahaan jaaree kana deemee waan ajaa'ibaa dalage. Sunis keessatti fincaahee deeme. Abrahaan hedduu takka aare asirra ka'uudhaan waraana guddaa hundeessee beeytii diiguudhaaf ajaje. Waan wahii dalaguu qabna. Waan guddaa wahii dalaguu qabna. Waraana guddaa qabannee Makka deemnee beeytii kana diina. Yaada bareedadha. Bareeda. Eeyyee deemneeti waraana guddaa qabannee beeytii isaanii diina. Dafii nu kaasi. Guutuu waraanatii fi gaala gurguddallee walitti nuu qabi. Tole gooftaa koo tole. Tole. Ummata waraanni guddaan dhiyaatee jira. Dafaatii baqadhaa. Rabbitti illee warwaadhaa. Akka isinii fi beeytii Rabbii illee Rabbiin tiisu. Dafaatii baqadhaa. Rabbis kadhadhaa. Daddafiitii nu yaasi. Gara gaaraa deemuu qabna dafi.
eeyyen gooftaa koo namicha Abdulmuxxalib jedhamu tokkotu si dubbisuu barbaada. Inni irra guddaa isaaniiti. Hii maal jetta? Araaramuu barbaadana fakkaata. Akka nuti mana isaanii kabajamaa kan jedhaniin harkaan diiniif. Hii maal barbaadda? Gaala kiyyaan barbaada. Maal? Gaala keeti? Eeyyee gaala tiyya kan waraanni kee na jala oofate. Kanin mana keessan kabajamaa jettaniin diiguudhaaf deemu gaala kiyya nan jetta? Gaala tana abbaan isiidha ana. Beeytiin immoo rabbii isii tiisu qabdi. Kennaa fi gaala isaa? Waraana. Kaa gara beeytii. Kaa beeytii diinaa. Qophaahaa. Arba, sochee deemi. Dhaha deemi yaa Arba. Maali kuni? بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Eegaa wanni kuni argame likkii guyyaa 50 booda rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dhalate. Kanaaf rasuulli keenya zabana fiil takka mootu arbaa keessa dhalate jedhama. Akkamitti dhalate akaakoo? Haati isaa hoo maaltu itti dhagahame? Natti hin ariifatinaa. Insha Allah yeroo itti aanu keessatti kan barannu taha.